jirtu daawwattoota keenya akkam jirtu nagaan keenya kabajaan sinaa ga'u jenna qopheessitoonni qophii taateewwan gurguddoo torbee kanaa dabareen har'a stuudiyoo keessa galleerru sagantaa keenyaan kan xumuraatti ni waliin tura jennee sin affeerreerra marree ammas nu dhaggeeffadhaatii yaada nuu kennaa nu daawwadhaa turaan affeerraa keenyadha ni deebina. Oleh daawwattoota keenya egaa wanta gurguddoo torbee darbee keessa akka sabaa himaalee adda addaatiin gama keenyaan isaa ta'u kan biraadhaan Oromiyaa fi Itoophiyaa fi ollaa akkasumas addunyaa irratti dhagaaman jennee kan cuunfanne yeroo kanaaf qabannee dhiyaannee isin dhageessuu jalqabaa inni jalqabaa Oromiyaa keessaan kaa Oromiyaa keessatti torbee tokko kana keessa tolee daawwattoota hordoftoota keenyaa torbee kana keessa wantoota Oromiyaa fi Impaayera Itoophiyaa gaanfa Afrikaa akka addunyaatti tatta'anii fi sabaa himaalee adda addaatiin gabaafamaa turan keessa kanarraaf jennee filannee qabannee dhiyaanneerra yoon eegalee inni guddaan torbee kana keessa akka Itoophiyaatti kan dhagahamaa ture waa'ee hojii dhaabuu ogeessota fayyaati. Ogeessonni fayyaa biyya kana keessa ji'a darbee gaaffii akaakuu sadii kan mindaa kan tajaajila fayyaatti nuuf malu argachuu qabnaa fi haalli hojii nuufaa mijatuu jireenya dadhabneerraa lubbuu baraarraa garuu lubbuudhaan jiraachuu dadhabnee jireenya mo'achuu hin dandeenye ummataaf otoo jennu rakkoo keessa jirra mootummaan nu haa dhaga'u jedhanii mallattoo marsariitii irratti walitti qabaa turanii gaaffii isaaniis gara ministeera fayyaa fi qaamni ilaallatu gara oliitti akka geeffatan ibsaa turan ji'a darbe keessa. Ji'a kana keessa immoo torbee tokko guyyaa 10 keessatti yoo deebi'iin keenya nuu kennamuu baate walakkaadhaan hojii dhaabna kan jedhu akeekkachiisa kennanii guyyaan sunis xumuramnaan guutuu biyyaatti jechuu danda'ama hundallee yoo ta'uu baate bakka hedduutti ogeessonni fayyaa mana yaalaawwan buufata fayyaa adda addaa naannolee garaagaraa keessaa fi hospitaalota magaalotaa fi naannolee garaagaraa keessatti warra hojjetan gaaffii hojii dhaabanii gaaffii isaanii dhageessifataa turaniiru. Gartokkoo isaati kan dhaabbate. Fakkeenyaaf hospitaala akka Paawuloos fa'aa akka Tukur Ambassaa fa'aa keessatti naannoo Amaaraa fa'aa akka Goddor keessatti Oromiyaas godinoota adda addaa jalduu dabalatee godina Shawaa Dhiyaa keessa jalduu dabalatee naannoo Sidaamaa Hawaasaa fa'aa dabalatee Arbaa Minci fa'aarraa yuunivarsiitota adda addaa keessas akka hiriirri gaaffiin kun karaa nagaatiin deebiin nuuf haa kennamu jedhanii gaafataa turaniiru tajaajila hagi tokko akka dhaabbates gabaafamaa ture. Mootummaanis ibsoota babbaaseera ministeerri fayyaa ibsa baaseera ture torbee kana keessa qondaalli ministeera fayyaa di'eetaa ministeeraas dhaqanii akka dubbisan gabaafamaa ture yuunivarsiitii hospitaala Paawuloosii fi Tukur Ambassaa keessatti garuu gaaffichi jabaatee bakka deemaa jirudha. Hidhaanis akka fi mana murtiitti dhiyeessuunis akka jalqabame gabaafamaa ture torbee kana keessa dabballoonni mootummaa fi raayyaan sabaa himaa mootummaan bobbaaseeru jedhaman gaaffii siyaasaa ta'ee gaaffiin hakimoota fayyaa ogeessota fayyaa gaaffii sirriidha. Dhugumaadha jireenya qaaleera garuu warra siyaasaa jalaa buutatee jedhanii warra siyaasaatti hoggaa quba qaban maqaa nama siyaasa gaggeessanii eeranii jalaa buutameera kanaaf ogeessonni fayyaa gaaffii keessan qooma keessan taasifadhaa warri jedhanis jiru torbee kana keessa gariin immoo dinagdeen kun hunduma keenyatti qaaleera kan qaalee isin qofatti miti jedhanii akka qoosaatti warri godhanis jiru gaaffii barsiisota gaaffii ogeessota fayyaa kana gariin immoo warri kaanis itti dabalamuuf deemu barsiisonnis kan jedhanii odeeffamaa ture torbee kana keessa mootummaan immoo gaaffii ogeessota fayyaa deebisaan jira qopheessaan jira dabareedhaan itti deemaan jira biyyi guddataa jirti kanaaf obsaan na eegaa kan dursa kennaan jira jedhees ibsoota adda addaa baaseera kana jidduutti guutummaatti hojii dhaabuudhaaf deemaa akka jiran ogeessonni waldaan ogeessota fayyaa Itoophiyaas ibsa baaseera hoogganaan isaas akka hidhamee gabaafamaa ture torbee kana keessa walumaa galatti ogeessonni fayyaa gaaffii gaafatanii bakka gariitti hojiin walakkaan yookaan hagi tokko uguramee yookaan dhaabbatee
warri kaaniif garuu tajaajilli kennamaa akka jirudha torbee kana keessa. Torbee dhufurraa kaafne immoo kan jedhu guutummaatti itti fuuna hojii dhaabuu kan jedhu jiru warri baqatanis jiru warri hidhamanis kan jedhu gabaafamaa tureera sabaa himaalee adda addaatiin daawwattoota keenya tokko torbee kana keessa kan dhaga'ame isa kanadha. Egaa qabduun itti aantu kan bira jirtu lammiileen sababa kirkira lafaatiin qe'ee qabeenya isaanii irraa buqqaanii turan torban dhuftu kana keessa akka bakka jireenya yookaan qe'ee isaaniitti deebi'antu dhaga'ame. Sababa kirkira lafaatiin lammiileen naannoo Awaash Fantaallee irraa buqqaan 32,000 ol jechuun 32,620 ta'an qe'ee qabeenya isaaniitti deebifamuuf jiru jedhameera. Lammiileen kun mataa haaraa gandoota torba keessa jiraatan sodaarraa kan ka'e waan achi keessa turaniif amma gara balaan sun deebi'ee mul'achaa waan hin jirreef ji'a 3 asitti mul'achaa hin jiru waan ta'eef bakkatti isaan deebisuuf jirra kan jedhan hoogganaa buusaa gonofaa Oromiyaa kan ta'an obbo Xibabuu Kumsaatu raadiyoo Ahaduutti hime. Egaan yeroo ammaa kana kirkirri lafaa kun akka duraa osoo hin taane dhaga'amaa ammayyuu waan hin jirreef kanaaf bakka isaaniitti akka deebifaman deebisuufis hojjechaa jirra jedhaniiru torban dabarsine kana keessa. Kan biraan kan dhaga'ame torbee kana keessa Oromiyaa keessatti lafti qonnaaf oolu Oromiyaan qabdu keessaa lafti ooyiruu yookaan qonnaa kan heektaara kiitila 2 caalu asidummaadhaan faalameera asidiidhaan faalameera kan jedhudha. Biiroo qonnaa Oromiyaa torbee kana keessa akka ifa godhetti lafti qonnaaf oolu Oromiyaan qabdu keessaa lafti heektaarri kiitila 2 ol ta'u asidiidhaan faalameera. Kun immoo qonnaaf hin ta'u yookaan gabbinni lafaa haphateera oomishuudhaaf rakkoodha jedhanii beeksiseera biiroon qonna Oromiyaa. Kana fooyyessuudhaaf immoo tarkaanfii fudhatame keessa waggaa eeranii warshaan nooraa gudar jiru kan sanqallee jiru suni nooraa kuntaala 193 ta'u oomishee lafni akka gabbatuuf raabseera bakka lafti qonnaa haphatee asidaawetti jechuudhaan torbee kana keessadha kan inni beeksise. Lafti heektaara kiitila 2 ta'u kuni asidaawee jechuun oomishni gadi bu'aa jechuudha. Kanaaf yaaddessaadha jechuudha torbee kana keessa kan dhaga'ame kana. Kan itti aantu kan bira jirtu lammiileen Itoophiyaa Jibuutiidha akka ba'aniif yeroon kennamee fi kaa'amee ture dhumnaan balaa hamaa keessa jiraachuudha torban kana keessa kan dhaga'ame isaanillee nuuf birmadhaa jedhanii dhageessifachaa jiru. Lammiileen Itoophiyaa Jibuutii keessa jiranii fi waraqaa jireenyaa kan seera qabeessa ta'e hin qabne akka biyyattii keessaa ba'aniif yeroon kaa'ame akkuma xumurameen isaan kan ba'uu hin dandeenye kaan hidhamaa akka jiranii balaa adda addaadhaaf saaxilamaa jiru. Kanaaf immoo dura nu birmadhaa jechuun asii iyyachaa akka jirantu torban kana keessa dhaga'ame. Buqqaatonni 10,000 lakkaan gara daangaa Daawwallee gaafamuun kaan ammoo iddoo adda addaatti walitti guuramuun dararaa hamaa keessa jiraachuu isaanii kan dhaga'ame. Lammiileen kun waggoota 20 oliif Jibuutii keessa akka jiraataa turanidha kan isaan BBC'tti himatanii. Kanaan dura wayita mootummaan Jibuutii murtee kana dabarsuun daangaa yeroo buqqaatota iyyama jireenyaa warra hin qabneen keessaa akka ba'an himamee ture. Itoophiyaan immoo yeroon akka dheeratuuf gaafattee turuun ishee kan yaadatamu ture. Sana dhaga'uu diduudhaan mootummaan Jibuutii akka isaan biyya sana gadhiisanii ba'aniif itti murteessee ture. Isaanis yeroo jedhametti ba'uu waan hin dandeenyeef balaaf saaxilamaa jiru kaan immoo hidhamaa akka jirantu dhaga'ame torban kana keessa. Kabiraan ibsoota dhaabbilee adda addaa warra siyaasaa biyya Itoophiyaa keessa karaa nagaan socho'anidha. Kan torbee kana keessa kan bahee dhaga'ame ture tokko KFO'dha. KFO fi kan biraan immoo Natsanet Paartii faas warri kaanii dhimma gaaffii ogeessota fayyaa wal qabatee ibsa tokko torbee kana keessa baasaniiru. Isaanis ibsi isaan baasan yoo cuunfame gaaffiin ogeessonni fayyaa amma gaafatan kuni gaaffii dhugaa gaaffii sirrii xiyyeeffannaa mootummaan kan barbaadudha. Kanaaf mootummaan gaaffii ogeessota fayyaa kana siyaasessuu dhiisee yeroodhaan nagaan akka deebisuu fi dhuguma gaaffiin isaanii haqadha deebi'ii qajeelaa argachuu qaba malee jaraa jalleeffamuu hin qabu jechuudhaan kan isaanis torbee kana keessa gaafatan. Oduun itti aantu kan bira jirtu lammiileen Itoophiyaa 30 ta'an boqqolloo keessatti qabamuu isaaniiti. Taanzaaniyaa jechuudha. Taanzaaniyaa boqqolloo keessatti qabamanii hidhamuu isaaniiti kan dhaga'ame. Lammiileen biyya kanaa jechuun kan Itoophiyaa 30 ta'an gidduu torban dabarsine kana keessa ooyiruu boqqolloo keessa dhokatanii osoo jiranii qabamuu isaaniitu dhaga'ame.
ammallee akka manadhaa keessa jirantu kan ibsame. Jarri sun naannoo Tulluu Kilimanjaaroo keetti boqqolloo keessa dhokatanii fi warri isaaniin geessan immoo jalaa bannaanidha kan qabame jedha qondaalli Taanzaaniyaa akka dubbatetti. Qondaalli waajjira immigireeshinii naannoo Kilimanjaaroo obbo Agustinoo Maalemboo akka jedhanitti namoonni sun kan qabaman duula ollaa kee bari jedhamuun akka ta'edha kan ibsanii. Soddomman isaaniiyyuu seeraan ala biyya sana waan seenaniifidha jechuudhaan mana murtiitti dhiyeessuuf akka jirudha kan inni torban kana keessa ibse. Akkuma kana ji'a eebila dabarsine keessallee lammiileen Itoophiyaa 60 achuma bakka sanatti qabamanii 40 miliqanii akka turanidha. Konkolaataa namoota 100 feete Keeniyaa irraa kaatee Taanzaaniyaa seente kanarratti balaan ishee waan mudateef namoota isaan qabamuun dhaqan keessaati qunnaman keessaa 40 miliqanii 60 akka qabamanidha torban dabarsine kana keessa kan dhaga'ame. Kabiraan daawwattoota hordoftoota keenya kan torbee kana keessa dhaga'amee fi dubbii guddaa kaasee waa'ee adda bilisummaa uummata Tigraayiiti. Adda bilisummaa uummata Tigraay waggaa 51 lakkoofseera jedha. Boordiin filannoo immoo kan hagayyaa sadii darbirraa kaaseeti umuriin kee jedheera jechuun hagayyaa darbe keessadha kan inni akka haaraatti galmaa'ee beekamtii fudhate. Kanaaf torbee kana keessa kan dhaga'ame innumtiyyuu si'alaa haqeeraa jedhe boordiin filannoo. Boordiin filannoo tartiiba dheeree labsii fi keeyyata boqonnaa filannoo fi galmeessa paartiilee siyaasaa biyya kana keessaa irratti hundaa'ee yeroo adda addaa bahee tokko tokkoon dheeree murtee kanarra ga'uusaa tartiiba seeraa eeggatuusaa ibsee adda bilisummaa uummata Tigraay caamsaa 5/2017 akka gi'iziitti guyyaa kanarraa kaasee biyya kana keessatti dhaaba siyaasaa seeraan galmaa'ee beekamtii qabu miti jedhee murteesseera. Waraqaa eenyummaa kanan hagayya keessa sii kenne suni amma guyyaa kanaa kaasee caamsaa 5 irraa kaasee sirraa haqeeraa jedheetudha kan inni caamsaa 6/2017 lakkoofsa gi'iziitti ibsa baasee beeksise. Murtee kanarra ga'uusaadhaaf immoo waggaa eeruu boordiin filannoo adda bilisummaa uummata Tigraay 2020 keessa karaa nagaatiin gaaffii qabu dhiyeessuu dhiisee mootummaa humnaan fonqolchuudhaa fi lola banee hojii goolessummaa irratti bobba'ee isarratti hundaa'ee manni maree federeeshinii manni maree caffee biyyoolessaa yookaan paarlaamaan Itoophiyaa dhaaba siyaasaa karaa nagaa socho'aa ture gara hojii goolessituutti waan bobba'ee fi goolessituudha jedhee waan murteessee fi boordiin filannoo beekamtii irraa dhowwatee haqee ture. Ergas immoo waliigaltee lola dhaabuu Piriitooriyaa irratti mootummaa fi inni waliigaleen boordiin filannoo paarlaamaan goolessitummaa irraa kaasee ministeerri haqaamoo akka inni galmaa'uuf dambii haaraa bahee paarlaamaan ammas wanta akka haaraatti galmaa'u dhaabni takka haqamee ture goolii irratti bobba'ee yoo gara nagaatti deebi'e. Deebi'ee akka galmaa'u kan taasisu seerri haaraa waan ba'eef seera haaraa ba'e irratti hundaa'ee qajeelfama addaa mana ministeera haqaarraa qaqqabee irratti hundaa'een dhaaba haqamee ture deebisee akka addaatti galmeesseen beekamtii kenneefii ture. Beekamtii erga fudhatee immoo akka seera keessa taa'etti ulaagaalee guutuu qabuu fi dirqama guutuu qabu xalaatiin beeksisee yeroo adda addaa yaadachiiseen ture. Kanaaf koras waammachuu hin dandeenye wanta guutuu qabu adda addaas dhiisee yakka irratti bobba'aa ture. Isa kanas akeekkachiiseen guyyaa ji'a 6 keessatti akka kora taa'uu qabu. Ji'a 3 immoo gochaa siyaasaa irratti akka hin hirmaanne kan jedhus akeekkachiiseen ture. Xalaatiin beeksiseen ture. Kana hundumaa didee kanaaf adeemsa seeraa hundumaa fixadheera waan ta'eef adda bilisummaa uummata Tigraay kan jedhamu kan agayya darbee keessa galmaa'ee beekamtii qabu ture. Gaafa caamsaa 5/2017 akka gi'iziitii kaasee beekamtiinsa haqameera akka seera keessa kan jiru labsii baheetiin keeyyata 90 keessa kan taa'ee jiru boqonnaa keessa kan jiru tarkaanfiin malu kan seera keessa jiru
akka hooggansa adda bilisummaa uummata Tigraay fi dhaabicha irratti fudhatamee hojiirra ooluu jechuun murteesse. Murtee kana ministeera haqaa fi adda bilisummaa uummata Tigraayitti torbee kana ture kan boordiin filannoo biyyoolessaa kan beeksise. Kana hordofee immoo dhaabichi adda bilisummaa uummata Tigraay kan Dabratsiyooniin hoogganamu ibsa kenneera. Ibsa kenneeni waan duraan dursees ibsa kennaa ture. Yoo har'aa haqites dhimma miti yoo dhiistes dhimma miti kan jedhu fakkaatu tokko afaan Amaaraatii fi Tigirinyaatiin kan inni kenne. Ingiliffaadhaan immoo kan amma baase immoo akka dantaa hin qabneetti otoo hin taane akka haqameetti waliigaltee Piriitooriyaa akka cabuuf deemuutti iyyateera gamtaa Afrikaatti. Kanaaf qabiyyeensaa inni Tigiriinyaa fi afaan Amaaraatiin baasee fi kan Ingiliffaadhaan baasee adda addummaa qaba. Inni Tigiriinyaa fi afaan Amaaraatiin baasee torbee kana keessa haqamuusaa ilaalchisee akka ofiisaa hin feeneetti dhiibamee mootummaan Itoophiyaa meeshaa godhatee boordii filannootiin akka dhiibamee haqameettidha kan himmate Ingiliffaadhaani. Kanaaf gidduu galaa waliigalteen Piriitooriyaa cabuuf deemaa jedhee afaan Amaaranyaatii fi Tigiriinyaatiin garuu durattis beekamtii ati naa kenniteen qabdu beekamtii akka haaraatti na galmeessite isa haaraatti na galmeessite sana immoo ani amaneen fudhannee si harkaayyuun fuunee kanaaf soo waqtes haquu baates dhimma keetti kan jedhu fakkaata ture dura baase. Tokko kanadha kachuma Tigraay keessaa wal qabatee kan torbee kana keessa dhaga'ame immoo biiroon haqaa biiroon nageenyaa fi bulchiinsa naannoo Tigraay ibsa baaseera. Ibsa inni baase akeekkachiisa wayii fakkaata mootummaa federaalaa fi yeroo baay'ee duulli Piriitooriyaa akka cabu taasisu karaa federaalarraa nutti darbatamaa ture hundasaa obsini dabarree amma garuu sarara diimaatu darbamee kanaaf ibsa baasuuf dirqamnee jedha biiroon suni ibsa baaseni kan inni akka sababa fakkeenyaatti kaawwate pirezidantii naannichaa kan turan obbo Geetaachoo Raddaa pirezidantii bulchiinsa yeroo naannoo Tigraay kan turan jechuudha waggaa 2 darbee obbo Geetaachoo Raddaa dhiheenya kana televezyiinii Faanaa irratti bahanii kutaa lamaan qoodamee kan darbe afgaaffii isaan taasisan agarsiiftuudha. Afgaaffii sana keessatti akka hooggantoonni nageenyaa naannichaa akka siqaa baasanii gurgurachuu yakka seeraan dhala nama daddabarsuu fi saamicha yookaan immoo qabeenya uummataa dantaa dhuunfaaf oolfachuu jiranii fakkeesse taasise kun immoo maqaballeessidha. Kan immoo federaalatu duubaan akkas godhaa jira isa qabateetu jedhanii toon isaan balaaleffatanii kanaaf waliigalteen Piriitooriyaa cabuuf deemaa jira isinitti himneerraa kan jiru tokkos torbee kana keessa dhaga'ame. Aye, oduun ittaantu kan bira jirtu oduu torbanii kan ittaanu kan bira jiru waajjirri Abbagaar Itoophiyaa bara kana keessa iyyata namoota 574 fala kenneera jechuun torban kana keessa dhaga'ameera. Ji'oota 9 dabarsame keessatti iyyata 1,716 gama isaatiin iyyatame keessa walakkaa caalaa kan ta'aniif fala kennuu isaati waajjirri kun kan dubbate sababoota adda addaatiin kan hojii isaanii ari'ataman kan miindaan jalaa cite kan qabeenyi irraa fudhatame faayidaa argachuu qaban kan dhorkaman fala kennuu isaati kan inni dubbate galmee 1,716 fuudhe keessaa 574 fala kenne inni hafe 322 ammoo qoratamaa jiraachuudha waajjirri Abbagaar Itoophiyaa kan dubbate hojii bara kana keessa hojjete wayita ibsu namoota 275 hojii irraa dhorkamanii ture hunda isaanii deebiseera jedhee hojiitti isaan deebisu qofa osoo hin taane akka isaan guddina sadarkaa fi miindaa osoo hin kaffalaminiif hojii irraa yeroo ari'ataman sana hafellee qarshii sana naannoo qarshii kitila 1,100 fi 22 akka argatan taasiseera jedha. Namoota 396 beenyaan nuuf hin kennamne jechuun isatti iyyataniif illee lafti kaaree meetirii 46 fi 734 akka bakka buufamuuf kan ta'e anaatiin jechuudhaan waajjirri Abbagaar Itoophiyaa kan torban kana keessa dubbate. Waajjira Abbagaaritti dubbii himaa kan ta'an obbo Annallee Warqee mirga namoota 16 isatti iyyatanii akka kabajamu namoota 394 kan seeraan ala tajaajila mootummaa argachuu qaban dhorkamanii ture akka isaan argatan illee taasisuu isaati torban kana keessa kan inni dubbate. Hordoftoota keenya kan isin dhagaa jirtan kun taateewwan gurguddoo oduu gurguddoo torbee kana keessa sabaa himaalee adda addaatiin kan isaan dhagaamaa turan isin yaadachiisuu irratti kan jirru ONN irraati. Ammasitti fuuna. Amma immoo gara Finfinneetti isin deebiseen yaadaan Finfinnee keessatti balaan konkolaataa harki caalaan kan gahu bakkoota
karaan babal'aa konkolaataaf jiru bakkoota daandiin bal'aan namni irra deemu tolfamettidha jedha bulchiinsi magaalittii. Komishiniin poolisii magaalaa Finfinnee torbee kana keessa akka beeksisetti ji'a 5 darbe kana keessa balaan konkolaataa 138 qaqqabeera. Achi keessaatiin immoo sababa sanaatiin immoo 138 keessa namoonni 51 konkolaataadhaan du'aniiru. Balaa 138 konkolaataatiin qaqqabe keessaa 51 namni du'eera. Achi keessaa ijoollee, dubartoota, dhiira jedhee adda baasee eereera. Balaa kana immoo yoggaa adda qoodu kutaa magaalaatiin adda baasee kaa'eera. Kutaa magaalaatiinis qoodee kaa'eera. Kutaa magaalaa Boolee ji'a 5 keessatti nama 22, kutaa magaalaa Nifaasil keessatti immoo nama 20tu du'e. Kutaa magaalaa kun lamaan karaa bal'aa konkolaataadhaaf tolfame qajeelaa qabu. Karaa bal'aa namaaf yookaan lafoodhaaf tolfames qabu. Kutaa magaalaa Boolee fi Nifaasil keessatti baay'inni namoota ji'a 5 keessatti du'anii 42dha. Faallaa kanaa kutaa magaalaa Addis Katamaa keessatti immoo nama 4tu du'e. Addis Katamaan karaa babal'aas badaa hin qabu. Karaa babal'aa hin qabu. Karaa miilas akkas mijataa miti. Namni konkolaataan wal dhiibama deema Addis Katamaa keessatti, kutaa magaalaa Addis Katamaa keessatti. Baay'inni namaa konkolaataatiin kutaa magaalaa Addis Katamaatti du'e ji'a 5 darbe kana keessa 4. Bakka karaan qajeelaa namaa fi konkolaataadhaaf jirutti garuu nama 42tu du'e Boolee fi Nifaasil qofatti. Kanaaf jedha sababaatti kan kaa'e bulchiinsi magaalaa Finfinnee komishiniin poolisii Finfinnee karaan bal'atee konkolaataa tolfamuunsaa konkolaachistoonni akka dagatan namni dhufee akka walakkaa katasaa seenuu danda'u dagachuu isaanii dhuganii oofuu isaanii tukana fidee jedha. Dhuganii oofuu xiyyeeffannaa kennuu warra lafoo deemuuf fi dagachuu kuni sababadha. Bakka konkolaataa fi konkolaataan karaa bal'aa tolfamee jirutti namnis karaa irra deemu kophaan tolfamee jirutti sababoonni kun sadan akka namoonni baay'een du'an taasiseera. Machaa'u xiyyeeffannaa kennuu dhiisuu sun dagachuu namni akka seenuu danda'u walakkaa fi warra konkolaa miilaan deemaniif dursa kennuu hanqachuun balaa fideeraa jedhe. Bakka karaan konkolaataa fi namaa adda bahee hin tolfamne akka Addis Katamaa fa'aa keessatti baay'eensa wal dhidhiibaa waan deemaniif konkolaachistoonni xiyyeeffannaa waan kennaniif of eeggannoodhaan waan dhufaniif balaan kun ga'eera. Walumaa galatti garuu konkolaachistoonni xiyyeeffannaa kennaa jedhamee torbee kana keessa dhaga'ameera. Kanumaa wal qabatee daawwattoota keenya walumatti hidhata waan ta'eef tokkos magaalaa Finfinnee kana keessatti kan ta'e waa'ee balaati. Gannata dhufaa jira waan ta'eef balaan akaakuu adda addaatu jira. Kan namni fidus kan uumamni fidus jira. Sanas ta'e kana balaa ibiddaas haa ta'u balaa lolaa yookaan roobaatiinis dhufus haa ta'u kan biraan magaalaa Finfinnee kana keessatti adda bahan bakkoota 378 adda bahee jira jedha bulchiinsi magaalaa Finfinnee. Isaan keessaa bakkoota balaa guddaa qabaachuudhaan kan beekamu kutaa magaalaa Addis Katamaati bakkoota 70, itti aanee immoo kutaa Liidataati bakkoota 47. Isaan kun tokkoffaaf lammaffaa ta'aniiru bakka balaa baay'ee qabaachuudhaan. Addis Katamaan bakka balaa namtolcheen isaa ta'u namaan dhufuus isaa ta'u uumamaan keessattuu abiddaa ka'uu danda'a. Yoo ka'e bakka kamitti miidhamuu warra garmalee miidhamuu danda'u jedhaman lolaan ganne dhufa waan ta'eef bokkaan roobee lolaan miidhuu danda'u lagaanis solaa qabatu lolaanis baay'atee dhufuus haa ta'u qarqarraa jiraatanii maali lolaadhaaf saaxilamuudha warra jedhaman. Addis Katamaan 70 dhaqaba Lidataan immoo Nifaasil immoo 47 qaba tokkoof lama ta'aniiru. Itti aanee Nifaasil bakka 32, Carqoos bakka 20, Araadaan bakkoota 27, Gullalleen 18 warra qaban jedhamanii yaaddessoodha jedhamanii bakkee baafateedha bulchiinsi magaalaa sana. Kanaaf hojii ofiisaa akka hojjeteeru himeera bakkoota kanattis ittisuudhaaf balaan kun akka tasaa yoo ka'e booda bu'uurra hojiin dursee haa hojjetamu jechuudhaan hojiiwwan 118 hojjechaa jira jedheera. 118 keessaa 57 qaata xumurameera. Isaaf immoo xumuraan jira jedheera.
oduu xumuraa jechuun taateewwan torbanii kan xumuraa kan na bira jiru Gaazaan balaa hamaa keessa jiraachuu dhaabbatni mootummoota gamtoomanii torban kana keessa dubbateera. Uummanni Filisxeem Gaazaa keessa waraana Israa'eliin miidhamee hongee fi beela guddaa keessa akka jiru dhaabbata mootummoota gamtoomanii dabalate dhaabbileen gargaarsaa idil addunyaa dubbate himaa jiru. Israa'el ji'a lama oliif gargaarsa naannoo Gaazaa keessa erga uggurte uummatni Gaazaa guutuun beelaaf saaxilamaa jiraachuudha. Dhaabbatni nyaataa fi qonnaa addunyaatu gabaase torban dabarsine kana keessa gabaasni dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi dhaabbilee miti mootummaatiin qophaa'e akka agarsiisutti uummatni Gaazaa keessa kitilli tokkoo fi qabxii 8 rakkoo namoomaaf saaxilameera. Haga adoolessaatti rakkoo nyaata hamaa mudachuu akka danda'ullee torban dabarsine kana keessa kan dubbatame. Nyaanni fi waan fayyaaf barbaachisu saffisaan yoo hin geenye Gaazaa waraanaan miidhamte keessatti du'aaf beelli dabalataa mudachuu akka danda'u jaarmiyaaleen sunneen dubbataniiru torban dabarsine kana keessa. Kabiraan daawwattoota keenya gama ollaatiin immoo kan ta'e torbee kana keessa gara Sudaanii fi Keeniyaadhaan nu geessa. Balaleessaa yookaan kan paayileetiin Keeniyaa tokko maqaansaa Mikaa'el Joorg Oluch Niyaamaadii jedhamu booyingii 727 oofaa Sudaan qilleensa Sudaan irratti rukutame kan du'e torbee kana keessadha. Paayileetiin yookaan xiyyaara kan oofu kun lammii Keeniyaati. Inni dirqama addaa fudhatee Daarfuuritti bu'uudhaaf buufata xiyyaaraa Niyaalaa jedhamu irratti bu'uudhaaf otoo yaaluutiidha kan samii irratti misaayilaan rukutamee. Innis namoonni biroos achi keessa jiran xiyyaarittiinis kan isaan gubatan buufata xiyyaaraa Niyaalaa irratti otoo bu'uuf jedhu gadi bu'aa otoo jiruutti kan isaan gubatanii. Sababiinsaa ifatti kan eerame hin qabu garuu sabaa himaaleen Keeniyaa baay'een kan Sudaaniif Sudaan kibbaa gabaasaniiru. Akka isaan jedhanitti namichi kun kanaan duras bakka lolli jirutti sodaa tokko malee meeshaa waraanaa deddeebisee fe'aa akka ture muuxannoo akkasii akka qabu. Ammas Daarfuur kan to'ataa jiru garee Jeneraal Mahammad Daagalootiin waan ta'eef isaaniif meeshaa waraanaa fe'ee geessee otoo buusaa jiruuti. Waraanni ajajaa waraana Sudaanii kan ofiin jedhu Abdul Fattah al-Buraaniin hoogganamu immoo xiyyaara sanaan hin bu'in jedhee otoo akeekkachiisaa jiru dideetu bu'aa otoo jiruuti buufata xiyyaaraa Niyaalaa jedhamu Daarfuur keessatti otoo bu'aa jiru rukutamee du'e kan jiru torbee kana keessa dhaga'ameera. Daawwattoota hordoftoota keenya kabiraan kan torbee kana keessa dhaga'ame waa'ee Ameerikaa fi Haawutiiti. Ameerikaa fi Haawutiin kanaa booda wal adamsinee walitti dhukaasnu waliin ajjeesnu jedhaniis torbee kana keessa kan isaan ibsa baafatanii kan isaan kanarra ga'anis marii Oomaan keessatti godhataniinidha. Kan isaan jedhan kanaa booda Doonaald Tiraampis Haawutii fi Yemanii samiirraa fi galaanarraa akka hin haleelle Haawutiinis doonii daldalaa gurguddoo kan Ameerikaa dabalatee warra kaanis galaana diimaa fi galaana daldalaa addunyaa keessa kan deeman akka barbaadanii adamsanii akka rukunnee waliigalleerra kan jedhan kana keessa ture torbee kana keessa daawwattoota keenya. Kabiraan inni xumuraa torbee kana keessa kan dhagahame imala Doonaald Tiraamp Israa'el otoo hin dubbisiin biyyoota ollaa Israa'el jiran hunduma isaanii warra Arabaa dubbisanii michooma guddaa fi waliigaltee tiriliyoona 2 fi gara walakkaa ta'u hojii misoomaa Ameerikaa keessatti akka warri Arabaa bobba'an nugusoonni Arabaa fi abbootiin qabeenya Arabaa keessa jiran akka bobba'an torbee kana keessadha kan isaanii daawwatanii waliigaltee tolfatanii deebi'anii Saawudii deemaniiru, Qaataan deemaniiru, Kuweet deemaniiru, biyyoota baay'eedha deemaniiru torbee kana keessa kanattu dhaga'ame. Kabiraan Ameerikaan Haawutii faana akkuma waliigalaa jirtu Hamaas faanas waliigaltee torbee kana keessa dhuunfattee lammii ishee tokko baasifatteetti. Ammas waliigaltee dhaabbataadhaan akka mari'ataa jiran nagaan akkamitti akka dhufuu danda'u irratti Hamaas faana kallattiidhaan bakka bu'aan Ameerikaa haasaa jira torbee kana keessa. Inni kabiraan Ameerikaan ammas Iraan faanas karaa Oomaaniin marii jalqabuunis dhaga'ameera. Kanaaf Doonaald Tiraamp biyyoota Arabaa keessa kan jiran biyyoota Arabaa sooressota qabachuu qofa otoo hin taane warra Ameerikaan duratti akka diinaati jettu Haawutii, Iraan, Hamaas faana marii jalqabuun nagaa
Filisxeemii fiduu danda'a giddu gala baasa nagaa fiduu danda'a jedhanii bal'inaan torbee kana keessa oduu dhaga'ame keessaa tokkodha. Inni xumuraa warri waggaa sadii wal waraanaa ba'an Yuukireenii fi Raashiyaan torbee kana keessa jaarsummaadhaaf gadi taa'aniiru magaalaa Istaanbul Turkii keessatti. Haasaadhaan kan bananii ministeera Hajaa Alaa Turkeeti. Erga haasaadhaan bananii booda jara lamaa walitti gadhiisaniitu deemi'anii bakka buutota Ameerikaa fi bakka buutota Yuukireenii fi Raashiyaan marii jalqabaniiru akkatti lola dhaabbuu danda'an irratti. Puutinni argamanii gaaffii ture garuu dhumarratti bakka bu'aa isaanii gorsaa isaanii hoogganaa godhanii jila tokko erganii ofiin argamne. Pirezidantiin Yuukireenii Zeleniskiin yoo Puutiin argamu ta'ee nan argamaa annis jedhanii turani. Puutiniin argamne Doonaald Tiraampis yoo Puutiin dhufa ta'e anis nan argama marii sanarratti jedhanii turani. Puutiin hafnaan Doonaald Tiraampis hafanii. Zeleniskiin dhaqaniiru. Istaanbulii dhaqanii pirezidantii Turkee Erdogaanin dubbisaniiru. Marii irratti argamamneen ammatti ifatti hin baane garuu jilli isaanii jila wanni faana ta'anii marii irra jiru. Jila Raashiyaa faana. Jilli Ameerikaas achi galeera. Raashiyaan garuu Ameerikaan nu keessaa baatu jettee beeksifteetti. Xumurri isaa maalirra ga'ee amma oduu kana qopheessinetti hin baramne. Mariin eegalameera nagaa buusuuf jechuudha. Egaa daawwattoota keenya taateewwan torbanii kan guyyaa irraaf qabanne kanarraa kanuma fakkaata. Torban immoo taatee adda addaa kan biyya keessaaf kan biyya alaa qabannee isiniif dhiyaanna. Hagasitti torban nagaa keessa jiraadha.